dhugaa dubbachuudhaaf baay'een kolfee takka akka irraa kolfee hin beeku. Edaa yeroo tokko ijoollummaan nama keessaa hin dhumu jechuudha. Argitanii innaa takka akka har'aa kolfee hin beeku daawwattoota keenya baay'een kolfee afuuffadha jechuudha kuni. Afuuffaa yookiin fuunyaa isa kunoo akka bareedumaa fi xarapheezarra nanna'ee kaleessa waggaa keenya ittiin kabajannee mana qulqulleessitee waa hunda qulqulleessitee isallee mana keessaa baastee jechuudha ittiin taphachuudhaa baastee harkaa dhodho'ee sana booda isheen gonkumaa naquba hin qabdu jechuudha. Naquba hin qabdu arfansaatii manaa baastee jechuudha. Arfansaa manaa baastetu otoo ishiin lafan kaa'a jettuu sadansaa harkaa dhodho'ee ani immoo maala yaade seexani manatti jechuudha. Manatti ni fafannisa jedheetanii ture garuu ishiin akka tasaa ta'e jechuudha. Baay'ee kolfaafuu isinitti haasa'uu hin danda'u. Viidiyoon kun guyyaa har'aa baay'ee na kofalchiise jechuudha. Anas baay'ee na kofalchiise viidiyoo akka waraabu kan na taasise garuu na argaa hin jirtu ishiin tasa na argaa hin jirtu garuu afuufa yeroo dhodhoowu taataa jedhamti yeroo sanaa gadi ba'e garuu maaliif gadi baaftellee hin jenneeni. Sababni ishiin gadi baaftee fi daawwattoota keenya ittiin qilleensa irratti taphachuuf gadi baafte garuu akka carraa ta'ee afuuffan kun harkaa dhodho'e sadansaa harkaa dhodho'ee jira. Isheen tasa na argaa hin jirtu baay'ee rifattee ofirra teessee jirti. Isa harkaa dhodho'e harkatti qabatteeti yoon itti siqee na argiti tokkitti qofa tafe jechuudha. Arfansaa sadansaa harkaa dhodho'ee tokkitti qabattee taa'aa jirti. Innaa ani waan tokko ittiin dubbadhu jechuudha. Argitanii waan isheen gootu ittiin taphachuuf fuutee baate takka akka har'aa ani kolfee hin beeku jireenya koo keessatti isin jedha. Yeroo harkaa dho'u immoo akka malee rifattee baqa miirri ijoollummaa wanni tokko keessaa hin dhumne jechuudha. Dhugaan isiniin jedha wanni tokko miirri ijoollummaa keessaa hin dhumne. Kanammoo baastee akkana kan gootu maali osoo hojjennu osoo isinitti beestoo isinitti agarsiise baay'ee tokko isin garrama. Anammaa kunoo addana taa'ee jira jechuudha. Addana taa'ee jira. Itoo kana wanni kana toona wajjin guuraa jirtu afuuffitti mana seentee akkuma itti viidiyoo haasa'ullee na wallaalchise jechuudha kolfee har'aa. Innaa asumatti na dhiiftee kunoo ishiin midhaan guuraa jirti. Anis immoo kunoo guuraan jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kunoo akkanatti taa'ee asii guura. Ishiinis isuma teessee asii guurtuu gidduudhumaan akka nama bishaan dhuguu taphni itti yaadatame jechuudha. Mana galtee afuufficha fidattee innaa ishiin taphachuu eegaluudha jettu afuufficha harkaa dhodho'e jechuudha. Amma immoo na argitii laata jetteeti ta'ee waan ishiin tokko qabattee achi dhaabattu faayidoon nu naa galaa hin jiru. Kunoo tokkoon immoo akkuma argaa jirtan taphachaa jirti. Afuuffichatu mararee ta'ee miira ijoollummaatu keessaa hin dhumne ta'ee ani waan isaa jira nagaa ba'ee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana yeroo waraabu akkaataa isaallee dhugaa haasa'uma nan dadhabee jechuudha kolfaafu. Ani wanni akkanaa baay'ee na kofalchiisa gidduudhumaanii baqa waan hojjetu sana daftee lafa keessa akka nama bishaan dhuguu mana seentee afuuffitti arfanuu qabdii fiddee jechuudha. Afuuffittiin immoo harkaa dhodhoonanii achitti naatee achitti hafte jechuudha. Egaa mee ijoollummaa warri yaadattanii wantoota akkanaa yeroo argitanii ijoollummaa warri yaadattanii koomentii irratti barreessaa. Ishiin amma waan tokko na quba hin qabdu. Amma booda na gaafatti laata afuuffichi miirri naan jettee na gaafatti laata afuufficha isa dhodho'e sana jettee yaada keessa galte ta'ee ila argitanii harkaa dho'e inni sunis argitanii inni sunis osoo ishiin akkasitti gibbii keessatti hin zoortu inni sunis harkaa dho'e dho'e akkatti ishiin mataa qabattu. Ani dhokadhee waraabaa jira balbala jala taa'e. Ishiin tasa na quba hin qabdu.